keessanitti Mikaa'el ergamaan inni guddichi ijoollee saba isaaf dhaabatu ni ka'a. Raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el Kana'aan kan galche saboota Israa'el tiksee dhala namaa qulqulluu Mikaa'el dursee kan dhaabbatu fuuldura Maanu'eel. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Mootichi Baabiloon Daani'el rakkisee akka inni du'uuf diinaaf isa kenne yommuu darbatamu boolla leencotaatti Mikaa'el qaqqabe yeruma sanitti. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Afoomii yaa baaste harka diinotaati cimina argatte amantii isheetitti. Mikaa'el abbaa koo jettee si waammate samiirraati dhufnaan jabina argatte. Mikaa'el kottu gara keenya ifamaan uffadhu waa'ee cubbuu keenya lubbuu keenya eegi akka nuti hin banne araara siin jenna dura kee dhaabbanne. Egaa yaa Mikaa'el ati gargaaran koo narraa hin fagaatin abbaa gaafa rakkoo baraadhuma keessaati nuuf dhaabatta gara laafesaadha Waaqa